Kumman Oromoodhaa hangam cimee waadaan noo goobanaa nurra kaa'e hagam hojiirra oole kan jedhu gaaffiin itti ta'uu qaba. Haacaaluu Hundeessaa inumaan tiksa malee ashuffeen baddaaloon hin gabbiftuu inumaan lafa malee tokkummaa dhabuun namarraa fitu jeessi dhaamsa qaba. Kuni hunduu nutti dhagamuu qaba. Wanni wallistoonni keenya dhaaman wanni dabarsan wanni dhinaadhaa miti. Haacaaluu tokkummaa dhabuu Oromootitu hirriiba dhoowwe. Kana bira dabreet maal jee Haacaaluun Oromoo waqajjeefu arguu mannaa du'uu naa wayye akkasuma taate hin oolu waan inni jedheef san waan inni jeessan waan hin godheef dhugaa dubbatudha. Oromoo waqajjeefu arguu mannaa du'uu naa wayye argitanii Haacaaluun maaltu kana jechicheessi tokkummaa dhabuu keenya waliigaluu dhabuu keenyatu du'a isaa hawwisiise. Ummata waliin galle ummata wal cinaan dhaabbanne wajjin jiraaturra haga du'a filatuutti deemee jechaadha goonni keenya du'uu naa wayyaa kan arguudha. Kanaaf du'a Haacaaluudhaa diina qofaa miti nuu itti gaafatama qabna. Nuu ergaa isaan nu ergan hojiirra oolchuu diduu keenyaan goonni keenya akka nutti gaddu akka du'a hawu akka of jibbu taasifnee jecha osoo nuyi waan gaarii hojjennee itti gammadee goonni keenya maaliif du'a hawu maaliif du'a barbaada waan illeen waan inni hawwasan hin godhi maaliif waan badaa kana arguurra takka takka warri karaa amantiitiin hoggaa dubbatanii nama gaarii waan inni fudhataa jedhan. Haacaaluun eega du'e wanni nu agarre waa sancaan bagan argin Haacaaluun baga kana argin akka inni kana arguu hin dandeenye inni illee dubbateet waan illee argeefit fudhate nu bira nu walitti isa ta'u. Kana wanni maalan dubbadha yoo kanaaf wanni hayyoonni hin dubbatin hin jiru wanni wallistoonni hin jedhin hin jiru. Akkuma duratti jeesan himaan dhabanii caqasaa dhaban jee Oromooni Oromoo hoo waliin caqabne hoo waan hayyuun keenya dabarsu waan goonni keenya dabarsu waan mararaan keenya dabarsu nutti hin dhagaamne hojii irra hoggaan oolle hoo wal bira dhaabbanne noo goobanaa har'aa miti Adaamaa kana keessa ture rakkoo irra ture gaafa jiru hagam cinaa dhaabbanneeti har'a magaalaa kana keessatti du'aa isaatiif wanni qophiin nuti kan godhamu hoggaa lubbuudhaan jiru mana tokko kondeenemiin tokko hin kennamneef maal godha har'a nun dhaga'u oduu nu sirbine oduu nu waan feene goone nun dhaga'u inni har'a hoggaa inni dhaga'u hoggaa inni isa dhukkubsaa kan cina dhaabbachuu qaba. Aadaan tuni aadaa Oromootiin miti. Oromoon nama isaa hoo rakkasellee oduu lubbuun jiru hirphee fi gargaara. Aadaan hoggaa jira walitti dhiisanii
قافتوان وليبون هذا أورمو تيميت كل شيء راوقب تنافو ونين دبّتو هنجر ونين جيف تراندورا دبّتن هيوني أورمو والنبائي دبّت وانا توكما أورمو والنبائي تجعل واللسان واللي أنجي أميجرا ماما سنجي أميجرا ونين نتيافيجر كنافو والتج مرة بالي هاسو قفودون تاين أكمان درتي جي cakafatha dhaban malee waa himaan dhabanii cakafatha dhaban kan jee Oromooni caqafannee ergaan dabre sun Haacaaluu hoo jaalanne dhaamsi Haacaaluudhaan maali? Haacaalummaan nutti dhaame maal dhaamee dabre? Loogoo banaa maal dhaamee dabre? Hadaraamaattu nu bira jira jennee yaaduu qabna yaadachuu qabna. Loogoo banaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee eega sirbe aqaamiti nutti boo'e nutti dhaame hojiidhaan wajjin akkuma duratti jedhe Haacaaluun inuman tiksa malee rusuffeen baddaa loon hin gabbiftu inuman rafa malee tokkummaa dhabuun nama ramessu jedheet gadda qabu Tuguta bas. Kuni nuti dhagahu qaba Oromoo. Warri jaalannu kuni hoo wanni isaan jaan nu keessatti gadi seenee nu quuqin hoo nuti dhagaamin hoo dhaamsa hayyoonni nuun jedhan goonni keenya nuun jedhu namni nu jaalatu nuun jedhu hoo nuti dhagaamin Koma gati qabu haasa'in soo dubbatanis waltajjii irratti tanaan duras baay'ee haasa'amee tanaan duras baay'ee dubbatamee tanaan duras baay'ee jedhamee ammallee hoo wal dura dhaabbannee walitti haasofne gatiin qabu kanaaf wanni nutti dhagahamu Haacaaluun Oromoo wal ajjeesu arguurra du'uunaa wayya jedhe ran deebi'a maaliif kana jedhe wal ajjeesuu caalaa wal miidhuu caalaa wani nama gaddisiisu hin jiru. Kanaaf Haacaaluun nu keessatti wanni argeessa dhukkubseeti du'a hawwe jecha akkasanii Oromoon jiruudhaan wal bira yaa dhaabban lammata immoo waan dhaamsa namni nu jaalatu hayyuun keenya beekan keenya goonni keenya nu dabarse hojiirra yaa oolchi kan immoo loogoo banaa kan dabre amma achi waan dabre dhiisanii waan of duraa yaadan jedhanii ijoolleen isaa immoo isa daganne ijoollee isaa akkan dagan maatii isaa akkan dagan bar goota kan jabeechanii fi hoggaa goota jabeechan goonni biraa dhalataa bar ummanni bar goota isaa salphise bar goota biraa of keessaa baasuu hin danda'u bar hoggaa goota harkaa qabnu kabanye hoggaa goota harkaa qabnu ulfeechine goonni biraa uumamaa bar hoggaa nama Oromoodhaa du'eef dhaabbanne namni biraatillee boru Oromoodhaa du'aa bar hoggaa kana gochuu baanne jaanii nu keechan hin magu cubbuu warra saniitillee akka jaanii nu keessan hin baanellee nu godha waan illee nu raraadha hoo jangne nama nu du'e nama nu wareegame hoggaa dagan oduu ofii bashannannu oduu ofii waan feene taanu ilmi abbaan Oromoodhaa jedhee umrii isaa dabarsa ilmi abbaan Oromoodhaa jedhee too umrii isaa guutuu itti of wareege hoggaa rakkabe waan nama oduun ta'e waan nu nutti dhiisu waan nu karaa nu dabarsu waan nu bakka yaanne nu gahu jaba
waan biraatu nu keessatti uumama. Namni haqaatu kan biraa nu keessatti hin dhalatu. Oromoon goota kaffaarsuuf, goota du'e kaffaarsuuf, goonni biraa akka dhalatuuf. Ummata goota kabaju keessatti goonni ba'a. Ummata goota jaalatu keessatti goonni dhalata. Ummata gootaaf kabajaan kennine keessatti goonni hin dhalatu, jabaan hin dhalatu. Ummata beekaan kabajne keessatti beekaan hin uumamu hin guddatu. Dhalatus hin guddatu. Beekaa keenya kabajuu qabna. Goota keenya kabajuu qabna. Ka isa kabanyuuf ofiif kabanya isaafii miti. Goota biraatitu uumama. Beekaa biraatitu dhalata. Beekaa biraatitu guddata. Kanaaf goona. Jabaa goota uumuudhaaf, goota bal'isuudhaaf, goota guddisuudhaaf, baay'isuudhaaf, beekaa baay'isuudhaaf, beekaa harkaa qabnu kabajuu qabna, beekuu qabna. Eenyu beekumti keenyaa, goonni keenyaa eenyu jennee addaan baafachuu qabna. Kanan dhaamsa isinii dabarsa. Wanna biraa wanni jedhu hin qabu. Durattuu Oromoon wanna hin jedhin hin qabu, durattuu wanna baay'eetu jedhame. Wanna jedhamee teenyee yaaqi of laallu. Dhaamsa maatu nu dabse, noo maal nuun jedhee, noo gobaraan maal nuun jedhee dabre. Haacaalummaan nuun jedhee dabre. Maaliif waan kana jennee ofaa gaafannu? Wanni Oromoodhaa gocha tokkoon keenya goonuun madaalama. Namni waan hin hojjetin midhaan tokko oduu facaasee hin aramin wanna galfatee nyaatu hin qabu. Nus oduu hin hojjetin dirqama nurraa eegamu. Waan Oromoon nurraa eegu oduu hin godhin akkanumatti teenyee waan hawwin argachuu hin dandeenye. Bakkeen amma jirru tuni hojii keenya ibsiti. Haga hojjenne jiraachaa jirra. Haga hojjenne ilaalamaa jirra. Haga hojjenne kabajamaa jirra. Waan hin hojjetin argachuu hin dandeenye. Wanna hojjenne immoo waan isin nu dhoowwatu hin dhabnus. Maal hojjenne haga hojjenne jirra. Haga walii galle jirra. Haga wal jaalanne jirra. Ummata waliin jaalanne, ummata waliin galle waan illee jaalanne. Beekuu qabna. Waaqarraa illee kana illee argachuudhaaf fayyaanummaa walii galuu keenya nu barbaachisa. Haasaa isittee guddisee kan marxaamaa galatooma. Galatooma jennaan obbo Maammoo Gadaa dhagaa manguddoo qabnu keessaa nama tokko, nama sabaaf qabnu keessa illee manguddoota qabnu keessaa nama tokko. Kanaaf galatooma jennaani jidduudhaan wanni isin beeksisu marti keessanuu ni qabattanii waan rabbi isin laaffise baankii irratti illee ammas kallattiidhaan warri baankii gamtaa qophaa'ee as jira waan ta'eef waan harkaa qabdaniin wanni guddaan har'a isa argitanii bakka isaatiin mana isaatiin gahuudha. Ilmaan hafan immoo akka rakkatu inni hawaasa bal'aadha osoo rakkatu osoo ilmaan kan ufillee ilmaan illee waan barbaachisaa ta'u osoo isaaniin godhin asirraa deeme waan ta'eef baay'ee garaa nama nyaata. Dubbachuudhaaf namni gariin ka ufiif jiraatu gariin ka mamaatii ufiitiif jiraatu gariin ka sabaaf jiraatu. Nuhu Muhammad Goobana nama sabaaf jiraataa ture. Nama sabaaf jecha sa'a sirna asiin duraa keessatti illee biyyaa ari'amee raantahaa ture, biyyarraa biyyatti deemaa turedha. Akkuma nama weellisaa tokkootitti ilaaluu hin qabnu haasofni isaa nama yaadee haasa'u, nama akka itti haasa'u beeku, nama bakka itti haasa'u beeku, nama itti haasa'u beeku hayyuu guddaa. Sirbuma wama ittiin wanni jedhan qofa jedhamee ilaalamuu hin qabu. Wanni guddaan inni osoo dubbatu deemu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa osoo jedhu amantaa waliin fooyinaa, gandaa waliin fooyinaa, tokkummaa keessan cimsadhaatii duratti deemaa osoo jedhu kara qabrii nu biraa deeme har'a. Warri akka isaa ka akka mareef kaasanii ka amantaa marti jaalatu ka akka Haacaaluu osoo hawaasa bal'aa kanaaf gubatan dirree kanarraa haalli isaan itti deeman jira. Kanaaf namoota akkanaa kana
tikni barbaachisaa ta'ellee karaa hawaasatillee karaa qaama mootummaatillee godhamuu qaba. Akkaawuntii kanarratti keessanuu mobaayila keessan irratti qabadha. Yoo dhugaa oromummaan nuquuite yoo namoonni nuuroo kan nuquuqu ta'e qabadha. Waan qabdan ka mobaayil baankingii kallattimaan galchuu dandeettanii warri marraqa harkaa qabdan ammuma achi deemtanii qaxaroo miti waan ta'e hojiirra oolchuu dandeettanii kudhan qabadhaa dabarti keessanuu maaliif namni har'a itti aanjirillee saa itti aanjutti dhaqee gargaaruu danda'a. Kudhan 17 duwwaa yeroo 4 barreessitan sanitti aane 17 jettanii duwwaa yeroo 4 barreessitan 17 duwwaa yeroo 4 80 68 torba yeroo tokko irra isinii deebi'a. 17 duwwaa yeroo 4 duwwaa 80 68 70. Kanaaf kun kallattiidhaan manguddoota magaalaa Adaamaa akka obbo Maammoo Gadaa, Sheekh Mahmud Hussein akkasuma mootu torba ila takkaatti isinii deebi'a. 17 duwwaa yeroo 4 80 68 torba. Waliigalleemi kuni baankii manguddoota magaalaa Adaamaatiin ka amantoota garaagaraa irraa walitti qabamanii ka banameedha. Kanaafuu kanarratti warri mobaayil baankii qabdan kallattimaan dabarsuu dandeettanii warri mootuu harkaa qabdan abbootiin qabeenyaa kennas qeerroo qarreen namni asitti argamtan marti xiqqoon birriin 550 walitti qabnu maatii kana ni jijjiira, maatii kana ni gargaara waan ta'eef namni moo rabbiin qabeenya bira kaa'e rabbii fi isin wal beekta waan ta'eef qabeenyi har'a namoota gugurdaa akkanaa kanarraa hambifannu hin jiru waan ta'eef gargaarsa maatii isaaniif ta'u itti nuuf fufaa jedha. Ammallee ofii haasawan baay'isu kallattimaan karaa inshallah ammallee akkuma reefka walii galle qeerroon keenya wayita manguddoon lafa dheeraa deemanii fagoo Oromiyaa abbaa Oromiyaati ka obbo Muhammad argitanii obbo Abbaa nama maraa waan ta'aniifi kanaaf wanni godhuu qabnu namoota keessummaa laalleetuma osoma nuun ajajin isinin ajajin bakka kennaa fi isinin jenna. Kanatti aansuudhaan koree kenna keessa ammas namoota isinii affeeraa isaanii waliin taatanii gamana Sheekh Mahmud Hussein Sheekh Muhammad Amin Ibrooti dabarsi jedhanii jiranii. Sheekh Muhammad Amin Ibroo hayyuu qabnu keessa nama tokko gamana dhufanii isaanillee dhaamsa hawaasa bal'aa kanaaf waan guyyaa kana fakkaatu nu dabarsanii isaanii waliin taatan Sheekh Amin Ibroo gamanatti nu dhuftanii agasi Sheekh Mahmud haqa isaan as ga'anii waa jedhan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وليين كنا ويا قدادا ويا أيوم قدان نرى وقفه ويا سينان قدان اتنقطمو أبو ويا hawaasni keenya ka inni osoo tokkummaa jedhu deeme tokkummaa san mirkaneessuu dhuga oomsuu qabu. Kanaafuu yaanni keenya fi haasoyni keenyas qalbiin keenyas tokkummaa inni nuu dhaame san dhugaadhaan mirkaneessina jechuudhaan taaziyaan isaa geggeeffamuu qaba. Kanaafuu guyyaa har'aa wanni dubbatamu seenaa isaatti dubbatama. Waan inni hawaasa kanaaf biyya kanaaf dabarsetu dubbatama. Guyyaa har'aa maaliif namni kun tokkummaa leellisa maali ka jedhu kanatu beekee hayyoonni garaagaraa dubbatanii karaa birootiin amantii wal qabsiisee guyyaan kun guyyaa inni gara fuula rabbii deemu achitti wanti isa eeggatu wanni achitti
nama du'e eeggatu ni jira. Kanatu wal yaadachiifamaa. Kanaan ala haasawa adda addaa haasawa beeytee tokkummaa kennaa malee akka namuu abbaan carraa haasawaa argate kanarratti nuuf gabaabbatee akka jedhu nutis akka kolee du'a kana geeggessuutitti kaleessarraa haga har'aatitti akkuma isinii ibsamuu ture irreenis banamee jira. Baankii Gamtaa Oromiyaatitti akkasuma Itoophiyaatitti banamee amma miseejii nu ergaa jiranii Awaashis Oromiyaa Intarnaashinaal illee hin banamaa. Ergaa kana akka bichaa osoo hin taane waldalaa dabarsee jiru namni hunduu godha. Waan danda'een hin hirmaataa ka irratti dubbatu kanuma. Gaheen keedallee kana beektee labsii kana waldalaa dabarsee maatii isaa akka deeggaramu yaadannoon isaa ka ummata ofiitiif inni dabarse har'a beektee haasahamee wanni tokko quudhi tokko godhamuu qaba. Kanumatu dubbatama. Kanumaan inshaallah numarruu haala tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii takkaa fi waan tokkoon isa geeggeessina jenna. Ammaan sheeni kenna shaamiin biroo haa dhufanii ana garuma jechuu fi isaaniif gadhiisa. Jabaadhaa duniyaa birumaa deemanii obboleessi kenna kun abbaan kenna kun silaa namuma akka fedhetti dalaqatee waan hunda haala hunda mijeeffatuu danda'u biyya fedhe deemuu danda'a. Hin deemne asumatti hafee asuma keessatti jiraatee hawaasuma kanaa wajjin kufee ka'uu ture. Kuni waan guddaa seenaa isaatiif jiruu duniyaa akka marattuu irrumaa deemanii har'a waan guddaa kana nu dhiisee yaadannoo guddaa kana nu dhiisee yoo inni deemu nutis yaadannoo akkasii godhuudhaan dirqama keenya sheeyni ilaaf dhufanii isaaniif gadhiisa. Assalaamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب رحمتها قلوب رب جنتها خنوف ربي رحمة سابلنا قبروتا ساخنتي لا في جبان في رحمة ساك جيدا ربي رحمة قلوب آمين جشاية مولا من جدا آمين رجائي ربي رحمة قلوب آمين وان يرى مغول اتحاجة مجيشنا الجوخانا الرجبان وان اتحاجمو جيشنا ما جاجو خانا ربي جنة آخنو آمين رب رحمتها آمين واقفة واني نسمي دام يوجرا نما هدو جولو تا درگا سيدو نسي أرقاجرا نام سقبابا وهي سمي دامو فل نما دو يجيشون دوان حمان دوا تاو دوا أولا بوديبو في أولا ميبي دوان نمري فجيسو دوا تاو دوا تتاو دوا تاو جيشون نما وان سرع ايغا منقول نما وان سلاجسون الدافن نما بكا إسا فكاتو ملن نما وان إسا فكاتو هجن دوا تاو جانيني خطب ناسي ما سوداتين قاموات بيتيرا دينا ملي لبوسا قاتا دوتيو وتقول يوم قام جيسا كلا غير ملي لبون قاتا دوت نمني وان سرع ايغا منقولي نجران جابو بي نجران جابو
واللي جري أما سنابته نتي على نبخون نبيسسو يوتا تملي وان مخلطنيني وان نرى إيغم قلو نرى إيغم بكا نفكات قلتو وان نفكات هجتو Adi sangat kecil ya. Ani nama nililat ikannya itu wanjuruf wadamu berbad wan nurra ega muntabatu kam lan wani dabre jarana gafa arra nama nuho awwalu demnus lutinuma shenu inatenye wanurra ega mungone gafa nuho ndirusa wanurra ega mungone arrasul mashenu amma duralle nama biro hogga awwalle shenawatu matur borusi hogga awwallu shena khisa kan senne shena khisa bu qabla kuyu shena bu khisa bu qabla wajan dagayse gafa jiru shilla ega du e sherillaji miskina walla egi sobdan kan gafa namni jiru shilla ega du e mo sherilla itin tawassulu demna du'a farsun nama jiru difne gafa jiru difne ega du e farsun guya rahnati dabbatu qaban guya dabbatu qaban sinje darga geisa khana bina sawabe khiya guya dabbatu qaban وان تكتي إكو سالفتين سقررنا ويس سلالين سالفتنا رمضان دبر خنا وبنوه خنا مرة سكت جولو توجين إجلال تكتي سنتك عنينا رويس واتك كشود قافا جروش الله إيقادو يشير الله عالم خنا خيس زابايا وان قلو قبض وان قلو التشينو يولي انتو قلو بعد فيسبوك التي اللالي منا نوهو كتاني جامعي نموت مراسة تقوها منا سن اگر سيسا يوتو قلو اللي ناس الرئيسان اكا سمامي في بولاني بيخون جرو ارى ودي تكتي خفنا نتكابي جنازة نوهو منا خيراتي بهو نبون أمة سني خفنا نكبه والروان سني راك أبصار والروان سني تتاك يقول وبليس خيني خنا مرة خير الراباس الرجال نازنسا من ساتي باته والرسني خفنا نكبه نموت مراس سني خفنا نكبه سلاك خيني الأرض من خيراتي باتي نازنتو عالم خنا خيس سابيا عالم حاسة وديرا خنا خيس سابيا عالم حالكاتها قدتو نبني وهجت واني سرى ايقا مهجت التهاجينو قيان تاينا منيب قيو شينا لك اولون ابتدو حقتو كدوه سمس نبني نمتو انفو نبني سيناك مسندوا خسيناك بنسندوا امو دوتي غرغر بيخ نبني قرين جارتي في المال الرادوا مسكين نبني قرين جارتو مساعد بالمان سرادو قرين بدينا في دابو سرادو اخذ من الزيمة بدينا دابو كفايسة دابو ياي ندوي دابو نو هربا فتح قرين دابو إرى هربا فتح بيك نبري قرين امو امة الرادو ويانا الرا نما امتا تدوي ولما خميه وانقودوا لي والله إفهم اللي هانو قدوا نبني بكبيروتي ندوا وتاجر الليل الدنجرة أكسلا سير أمنتي إسلامت جنازات نجيج سنجيج شونب نوهم كين يقفامي أكلوا كلامي كين يقفامي خومته الداد ولما خمني فلتك كوني أكراكين دون
أكهروني كوكوي جنازة خنقك سنجنة سلا كي سلامة خلي أول أبو كبنوهن خنا هندا وكجلو بيخان نوه وان كإسلام قفنتيني وان كا أورمو بوساتكاش لمني تكا غندا تكو أمانتي تكو وان انتيني تركما حالا خنا أرقا خنا مدلل كان اللي فولدر اللي أما خطي ديمو ديمنو سرني أول جاهون دسا نوهون غافرو هنجرو خنما هنداته أول تني سكستي جي خنافو هواس خيل أما غيار تأبت مالي ورفو كورين أسأبتين تيماجر سوسان هورين أغا نوهر راول كاهن ربي برخاي سخي سكاي لكي ناسي هورين سكاي سبرخاي نجبتو خلال باسي نمني غيار القوم اللي يعني كبار بسم الله معلومات هذا بلا ما تسري تبويسي مالي ربي على محاسمة قبيسي قول قصو نمني خجرو ساتي نرى قمدي إلا بريدات ريبي هاتو لمن فشلوا نمني الموسى نرى قمدوك أبدي لوني مخورين عصواجب تنمو قباتك تكسبا أكا أمتك أكا أمتك اللي قباتك تاركانو قلتو قباتك قبائر أول قرقارو قم درقا كيسي اللي أنا درقخون أكاونتم منصروا ما لك خلفوتي فان شكبله نما خلا وبخيلوا بجي وانشكوا إن شاء الله ما جتن إيه أكلنا لميتي أكتم بيك خلافو قرأ أقاها ديملو ودوج أرملي أكل من تقوكو نموت السيناك أبو خيسين كيس جل حالي أكنا خيو إسا مدد غيار آخنا بودا نمني إيجادو إيه وايه ساها سو خيساباني ودو نمني جرو وايه ساها سو ودو نمني جرو برهان أبن خنا وننو رأيكم نوه رب رحمتها قلوب رب جنة إساها خير نمو أفهم بيخوني أفهم بيخون نمني وإبساتوري كافا نمني أفان إنكمني أفان تهجرخون أبوتين أمانتي تكا تكا اللين نولي دبلتي نما ولي سجامي إلى إشتوكوتي ولا لا تروني ملا أما اللي خيجا كسيكا منجرد أما يو إجابة الإساني لانا نمني وان أكت جود أبي أديم سسان كيسة تجي وان نتي أفاني تدمني أفاني تقول وان نتي أكت دبان ندمني أفاني تدبان تقول نمني خلاص ديم فنيو فين كنكيلو نمني إركاد برساتوري أمو شيخ استه شريف استه نوح استه نقاد استه نمو رحمة ربي سائقته ربي رحمته أقولوف ربي رحمة بديسة ربي حديثه ربي جنة إساها خير أنا فو هواس خيني والقرقارة والبلد أبدا ولي أوفسا والغرفة مين اللي تكالف أول ديم أبو ترى وان بريدان آلو نفقم قوة ودو قد رهجيتي قتل الدكتيرة خلافو إن شاء الله أني أنقل ديمو فنو غلطوما وبليس خير رب رحمتها قلوفي أول جخنا أسرنا خاني إلى أول جخنا الراقلوتي تخلي ربي نبرها جراته وبليس خير رب رحمتها قلوفي غلطوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ كين الشيخ أمين إبرو هيوك أبو كيسا نمتوكو غلطوما إسانين جنة أما الليل أكو سريفي نمون ننجره نمني أما دفني جروان تأف أكا كبتن إسن أفيرا غرغارسا ماتي نون إيسي ديمف كانتاو كيرولي نمني مرتو أكما شيني جدان كنا أرجمان بيا هرآن أرجوما مني أرجوما ما ميتي جدامي آدم وان دندو لكو ستنا كبتا خدان خدا توربا دوا يرو أفور دوا
saddeettam jaatamii saddeet torba kuni akkaawuntii manguddoota akka magaalatitti dhaabbataniin banameedha ka gargaarsa maatii nuuhootiif ta'u jechuudha. Kanaaf kana beeknee marti kennaa warri mobaayil baankingii qabdanillee kallattii maallaqoofsa kanaan wanni lakkoofsa argitanii baankii gamtaa irratti kallattiin warri kaffaltanii gargaarsa obboleessa kennaa abbaa kennatiif niyyaa qabdan immoo baankiilleen qophaa'ee asuma jira waan ta'eef haala saniin haa wajjin dhaabannu haa gargaaru jenna. Inni biraa marti keessanuu naa caqafadha osoo hin galateeffatin osoo waan isaaniin dubbatin kan bira hin dabramne hayyootii akkasuma mootu artistoota ka masarat dhaabatiin fi hiriyoota isiitiin hogganamu har'a salphinna kana jala kara biraatti ta'e mootummaallee kara ofiitiin wanni godhe ni jira jechaa infoormeeshinii ni jira. Garuu mana amma bitamee inni keessaa gadi bahuuf deemu kana masarat dhaaba jamaa yookiin immoo garee isii wajjin feesbuuk irratti qeerroo fi abbootii qabeenyallee kakaasuudhaan manni kun bitamee akka har'a akka keessaa bahu kataasifte masarati amantaan tokkoo miti oromummaatu tokko isaan godhe wallistoota kana marti isaanii amantaan garagara tokkummaa ka godhe tokkummaa inni jedhe san waan ta'eef takkaa hamileedhaan harka keessanii naa mirkaneessaa isiniin jedhe. Galatoomi jennaan masarat dhaabaa ammallee galatoomi hayyittii qabnu keessa leencittii qabnu keessa kormittii qabnu keessaa takka ka'eenyullee sodaanne waan barbaachisu ta godhamuu qabu mara ka gootu rabbi nu haa bubbulchuu fakkaatota isii wajjin umri rabbi nu haa dheeressu jenna du'aayin taman guddootati. Ammallee jidduudhaan dhaamsa koreen qabantu jira isaanumatti isin kennaa bifa saniin sagantaa keenya bifa bareedaadhaan oofna haa ta'u warri qeerroo manguddoonni akka nu jala hin dhaabanne ufumaa beeytanii bakka nu gadi dhidhiisa manguddoota akka nu teessiftan kabajaadhaan isin gaafanna. Ayyee bareeda wanti isin yaadachiisuu barbaadu. Mululleen kainaa lakki hin kainaa mulun kainaa lakki. In kaina namni namni muraasni nama manguddoo akka ta'anii fi marri kaina waan nu gootan aadaa qabna wani lakki kaina mee beebii haatuma ta'a gara duubaatitti nu ta'a haraa malee gara duubaatitti ta'a. Waliyaana geeffannu waan nu aadaa qabna nama du'e akka itti geegessinu qabna kamiyyuu jechuudha. Nama guddaa seenaa guddaa qabu kana dhiisaati kamiyyuu akka itti geegessinu qabna. Sun maali yoo jettan wal qarqaarraa geegessaatu jira. Amma xiqqoo fooyyessinee obboleessa keenya kanaaf waan guddaa yaannee baankiin dhufee baankiitti haa kennamuu jenna. Amma yoo arginu immoo namni birrii 200 kennuu barbaadu, 100 kennuu barbaadu, 500 kennuu barbaadu. Inni sodaate na fakkaataa bakkee sanitti sochii jabaa argaan jiru. Ani yoo duraa baankiin 2-3 huyyu nuu gaha jedhee yaadde. Amma warri waanuma dandeettanii deeggarsa gootan hundi keessanuu osoo beeytee hin tuffanne bankiin warri baankii nama 2-3 as jiranii birrii 100 akka fuudhan kana beeytanii inshaallah isinii hayyamsiifna. Wanni nu gootan namni as dhuftan hundi isaatu akkuma kaleessa wal geegessinutti sanii olitti cimsinee akka geegessinu obboleessa keenya kana maaliif baasiin adda addaa ni jira hin beeytanii isuma sanuyyuu waan kaleessarraa haga ammaa walitti qabamee godhamaa jira. Haa ta'u wanni kun seera qabeessa fi herreega dhugaa ta'uu isaatiif gara baankiitti dabarsinee garuu namni tokkolleen osoo hin hirmaanne nurraan deemina
karaa qabadhaatii birrii dhibballeen dhibba lamalleen dhibba shanilleen homadan jettaniin gargaara warri rabbi isaa kenne immoo maal yoo dhibballee kuma dhibballeen gargaartan sanii olillee yoo gargaartan barbaachisaa waan ta'eef waan kana isin yaadachiisa cimsee isin yaadachiisa aadaa teennallee hin gatinaa jechuu barbaade. Galatooma dhiifama wajjin ka sagantaan keenya tartiiba qabatee jira waan ta'eef ani manguddootatu dura na kaa'e kallatti maadhana na affeeri nama jedhu affeeruu hin danda'u horii dhaabate sanii wal dubbisee yoo isaan affeeran gama sirraa dhufee asitti affeeramuu danda'a kallatti ma walolollee qabaatee waan biraa duuba manguddoota horii dhaabate saniin waliigalee achi yaada waliin fudhatanii gamanatti gama madirakiititti aydabruu danda'a warri kallatti maan asiin nagaafattan dhiifama isinii jechuu barbaada. Kanaaf ammallee obbo Fayyisaa Araarsaa yoo jiraattan gamanatti gama madirakiititti nu koottaa isiniin jenna obbo Fayyisaa Araarsaa hagasii mootu abbaan Siraaj koree akka magaalatitti dhaabatan keessa nama tokko waan ta'aniif waan guyyaa fakkaatu manguddoodhaa bakka bu'anii daqiiqaa gabaabduu nu dabarsanii akka obbo Fayyisaa nu dhufanii abbaan Siraajii waliin taatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri waliin argin warri kalirraa waliin argin kaara wadhuftan isin maraa rabbi isin jajjabeessu sabrii rabbi isin haa kennu nuhoo kenna jannataan rabbi haa gammachiisu nu maraafu rabbi sabrii haa kennu kaya fi kayo isa dargaggeessa keenya jaarsa keenyatti biyya keenyatti oromoo keenyatti rabbi haa hambisu jenna duuti isa jireenya oromoo guddina oromoo waltaya oromoo tokkummaa oromoo araara oromoo rabbi nu haa taasisu jenna haasoo inni guddaan kamaammaa koreen haasa'e kana wanni barbaachisu guddaan amma haasawa bichaa miti hirmaannaa amma haasa'e kana wanni isaa godhuu qabnu afaanii bichaa miti hirmaannaa kana hirmaannaan kun yoo maal ta'u har'a bichatti dhaabatuu qabu ka har'a hirmaatullee har'arraa hirmaatee haga deebi'ee wanni kuni bakka godhatutti hirmaannan isaa itti fufuu qaba asirraa ka'ee haga biyya alaatitti biyya alaatirraa ka'ee haga as keessa gahutti haga baadiyyaa fi magaalaa gahutti ilmi oromoo ta'e akkanee isheen keenya shemmoxamiin biroo dabarsanitti namni kanatti hin hirmaanne oromummaan isallee hin shakkisiisa namni nuhoo biran dhaabanne jiruu isaatiin akkasumara biran dhaabanne du'a isaatiin bira dhaabatuu qabna ilmaan isaa bira dhaabatuu qabna har'a bichaa hirmaannee akka nurraa hin galle maaliif har'a itti dhimmarti isaatu akkaawuntiin banamee waan jiru akkaawuntii san gaafatee achirratti hirmaatuu qaban kaayya baannu jenna adee guyyaa har'aa kana haa guddisuu jenna isa guddisuun guyyaa har'aa bira dhaabatu bira dhaabatu oromummaa bira dhaabatudha jenna haasoo inni ka manguddoonni haasawanii ka sheekonni haasawanii waan itti dabaluu hin qabnu haa jabaannu guyyaa kana haa mul'ifnu ufaa mul'ifnu tokkummaa keenya haa jabeessinu tokkummaa inni dhaamate san amma du'a isaatirratti haa mul'ifnu isiniin jenna haasoo inni kama jarri haasaysanii haa jabaannu jabaanneetiin itti hafuunu jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. amma illee waan isin himuu qabnu goisaa tolchuu qabna tokko isaan barbaannu jechan barbaannu wal qoodansan barbaannu nu warra guyyaan isaa guyyaa du'aan araarama isaa kadhanna hirmaannaa isa bira dhaabanna waltayaan isa bira dhaabanna tokkummaan isa bira dhaabanna waa'een biraa as keessatti guyyaa du'aa waan ta'eef karoora du'aatiin deemna haala shari'aatiin deemna inni islaama oromoo keessatti islaama ta'uu nama maratu beeka musalliidha nama diinaa rabbiillee gad hin dhiisini nama seenallee dabarsaa ture kanaaf jecha haala islaamummaa shari'aan keenya nu ayyamu haala diiniin keenya nu ayyamu karaa koreen keenya fi sheekonni keenya deemeerra nu kaayani akkasitti geegeysina qidee asii kaanee achiin geenyullee ustaadiyoomii mootummaan haala karoorsisan geenyullee haala shari'aatiin deemna mootummaan karoora ofii godhate karoora sanin haa oofatu waan kana waan ta'eef haalli biraa hawliin biraa yaadni biraa kanu addaan qoodu
waan akka as keessatti argamne dargaggeessi qeerroon kennallee akkuma kaleerraa hirmaatee jabaatee wal ijaaretti yaada kana beekee waan jaarsi jedhullee dhaga'ee waan sheekonni jedhullee dhaga'ee waan mootummaan jedhullee dhaga'ee akkasitti waliin deemu nullee waan qeerroon jedhu dhageennee waliin deemu qeerroo maleen tollu isaan maleen tollu isaan humna teenna duwida keenna duwidi keenna inni eenyonne dargaggeessa keenna qeerroo keenna namni duwida malee lafaan ka'u kalillee isaanin lafaa kaan har'allee isaan abdannaa isaan illee dhaga'uu qabanii nullee isaan dhaga'uu qabnaa waltaanee haala nagayaatiin haala tasgabbiitiin haala deebee waliigalaatiin akkasitti akka geeggeessinu isiniin jenna ayyee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bismillah. Saman guddoonni lamaa sadi irra deebi'anii dhaaman dhageettan ganamallee dubbadhanis uddeen duute obboonuu hoo waca malee karaa nagayaati odoo mufoon tokkon argamu odoo namni walitti mufannu isaa araara kadhataa اللهم اغفر له ورحمه إسان جيتشا يا رب رحمة نوغريف يا رب نما جنة نوغري جنة درجي كنا ببريدا كنا وجين جيج السينمالي كيسموت أدادا كدوفا وجين كيسمي السينمالي حاجة بكمان إسا ربي والإسانين جنوتي حاجة إسا يومي جنة سلامي جنازة صلاتني إسا أرارا كأني آسان توكو توكو دولي أجيتو قد أموتي eerroon keenya amaanaa rabbii sitti haa ta'u nagaa eeguun waan nagaa booressu fiduu dhabuu amaanaa rabbii sirra kaa'anne eerroo keenya akka wanni tokko akkan argamu inni har'a akkuma amma manguddoon keenya ibsan islaama sir'aata islaamni qabu saniin geegessuu qabna naamusa kalee oromoon qabu saniin safuu oromotichi kalee lafa kaayate saniin akka janaaza tokko itti geegessanitti geegeffamuu qaba malee waan isa boruun fayyan ka aakiratti isan fayyan hojjatuu hin qabnu wacuu hin qabnu araara isaa kadhataa suuta deemaa disipiliinii kenna mul'isaa adaba safuu oromoon qabu mul'isaa suuta adaba saniin deemuu qabna malee waan geegessaa janaaza obboonuu hoo booressu namichi hojjate inni aduwwii kennaa beeka akkas godhuun qabu nagayaan waca malee karaa nagayaatiin bo'isaa geegessuu qabnaa tokkummaa reeftu ganamaatiin lallaramuun geegessuu qabnaa afaan tokkoon geegessuu qabnaa sabaa sablammoonni malte harka tokko ta'ee geegessuu qabnaa waan isa fayyadu hooti karaa jechaa deemuu qabnaa sun maali yaa rabbi isa araarami jedhaa deemuu qabnaan alan wanni tokko haqaraa akka hojjetamu eerroo keenyarra kakaayannu ka itti boonnu ka itti warwaannu ka walitti dhaamannu kanaadha asumaan immoo warri keessummaa manguddoonni teessoo waan qullaa jiruuf nuu seenatii ta'a eerroon keenya isin jalaa ka'ee jira kabajaa keessaniif ka'e haa isin teettaniif ka'e haa hafuura baafataniif ka'e nuu ta'a jaarsonni nuu ta'a saniin ala hadaraa ka isinit dhaamadhu isaa akkuma maraabattanii bareechaa jirtanitti bareeduma kanaan olumaani keenya hin jirani akkaataa amantiitiin janaaza isaa kafannee dhiidhee araara isaa kadhataa istaadiyoomii geennaa keessummaan adda addaallee nu keessa jira oromoo bichaan seeyin nuu honii ka sabaa sablammootaati nuu honii ka amantii maraatii nuu honii ka warra qoonqaa adda addaa loqota adda addaa haasa'u cufaa waan ta'eef kun martuu kabajaan argee edaa oromoon naamusa akkana qaba edaa akkana wal geegessa edaa akkana wajji dhaabata edaa disipiliiniin isaanii kana edaa saba kabajamuu qabu saba reputeeshiniif dignitii ofii eeggatu ka jedhu san arra calaqqisiisuu qabnaa kana isinitti dhaamadha kanaan naagalchaa isiniin jedha ammaan waa'ee gargaarsa reefiisan Sheekh Mas'uuduu ibsu waan ta'aniif isaanitti deebisa. Galatooma jennaani Sheekh Abdul Jabbaar Adii Oromiyaadha. Keessumoonni nu jalaa qeerroon isin jalaa ka'ee jira waan ta'eef namoonni fagoorraa dhuftanii fi keessummaan manguddoonni gamana kara dunkaanaa nuu seenadha. Qeerroon bifuma bareeda amma tasgabbooftanii miidhagsaa jirtan kanaan itti nuuf fufaa isiniin jenna. Inni biraa wanni guddaan guyyaa har'aa godhamu akkuma jenne